Yesuus dagataaree garaan koo tuwwatii oolmaan irraa qabdu amalli koo sitti geeddaramee mana kootii iddoo teessuun dhabdu. Tolee carraa kana waan laattaniif Waaqayyo isin haa eebbisu jecha hunduma keenya isa gargaaree Waaqayyoof galanna ta'u. Egaa ani obboleessa keessanii faarfataa miliyoon Lijaamuuti. Egaa kanaan dura albeema koo jalqabaa isin biraan ga'een ture. Isaan keessaa garuu faarfannaa sana dhiba ilaalchi kee jedhu suur sagaleedhaan isin biraan ga'eera. Kanaan na beektu jedheen yaada. Egaa dhugaadha. Akka carraa ta'ee miidhamni ulfaataan narra ga'ee ture. Waaqayyo na gargaare immoo ol jedheera. Miidhama koo sana garuu ifa gochuudhaafi guyyaan suni guyyaa sanbataa natti fakkaata kaleessumti isaa jechuudha. Guyyaa borii isaa kun ta'u guyyaa sanbataa sana waldaa Beetel Maqaan Yesuusii lookotti argamu iddoo dhaloo tokkotti kan argamu jechuudha. Tajaajilaa tureeni. Naannooma sana immoo qonnaa waan qabuufi midhaan sun yeroo waqtiin sun yeroo midhaan calleeffamu ture. Fuulduratti immoo eebba faarfannaatu jira albeema lammaffaa jechuudha. Sanbata cherchii tajaajilaa tureeni ganama isaa dafinoo jechuudha. Gara maasii sanaa dhaqee utuu hojii sana hojjennuu itti miidhamni sun kan narra ga'e. Namoonni miidhama koo sana sababeeffatee yaada garaagaraa kaasaa turani. Rasaasa fa'aa akka waan rasaasa fa'aa na rukuteetti akka waan namni fa'aa na miidheetti ilaalaa turani. Rasaas miti namnis nan miine. Maashiniidha kan na miidhe maashinii isa boqqolloo farfalu sana jechuudha. Baay'een namootaa beeku. Baay'ee maashinii hamaadha. Tuma hojjennu akka carraa sharaa qabate nagarra yeroon sharaa sana qabate. Sharaa gaafa qabatu immoo harka koo wajjin fudhate harkisanii keessaa na baasuunis hin danda'amu. Turtiin isaa yeroo sekeendii 5-6 kan hin caalledha kan inni harka koo kana nyaate jechuudha. Turtiima sana gidduutti garuu miidhama guddaa na miidhe. Harka koo kana buusaatti ciqileetti ishee kanarratti bubuqqaasee jechuudha. Hin maree isa kana immoo lafee lamaanuu caccabse. Egaa namni keessaa na baasuu waan hin dandeenyeefi namoonni hawaasa sun hawaasan keessatti dhaladhe guddadhe hawaasan keessatti tajaajila jalqabe. Hawaasan ijoollee isaanii gara tajaajilaatti guddisaa ture. Hawaasa xinnummaa kaasanii ijoollummaadhaa kaasanii na beekan ture. Akka tasaa waan isaan hin yaadinidha waan ta'eef gaafa maashinii sun na qabatu niyyuu hin baqatanii. Egaa Waaqayyo immoo na gargaaree mucaan maashinii sana hojjetu maashinii sana paawarii isaa qannasee sokkee fi irraa baqate. Gaafa dhaabatu garuu harki kun hin jiru ture akkas naanna'eera. Intanaasas shingaa isaa gidduu galee sibiila isaaf shingaa isaa gidduu galee caccabeera. Sharaa gidduu galeeti kan inni jiru. Egaa achuman irraa jedhe ofii makoo duwwaa irraa siqee irraa akkas jedhee waa inni kutee jiru natti fakkaate. Ergii dhaabatee booddee gaafa namoonni baqatanii obboleessa kootachi keessa irraa carraatee hangafa keenya jechuudha. Isa waameenii kottati maalii sanas ta'u kanas ta'eera waan ta'eef kana keessaa na baasin jedhee harkisuuf kaan isaan kana qabanii namoonni hin kuttu waan ta'eef harkichaan harkisinaan jedhee lafeen isaa caccabeera natti dhaga'ama jechuudha yeroo inni caccabsu. Lafeen isaa caccabeera waan ta'eef hin harkisinaan kuttuun jedhee shingaa sana kutanii. Shingaa kutanii booddee immoo sharaa sana dudduubatti ergi naannessanii booddee keessaa ba'e gaafa ba'u immoo harkichi harkan fakkaatu jechuudha. Bineensa du'ee lafatti qaxaqqatame wayii fakkaata. Caccabseeraa nyaateera jechuudha maashinichi waan hambisee hin qabu. Kanaa gadi duwwaadha kan hin miidhamne malee buusaan kun jeneraalii buqqa'eera. Kunis buqqa'eera. Kun caccabeera foon isaa nyaatame jechuudha maashinicha keessatti hafe. Gaafa immoo beeka turan. Beekaa namootas beekaa. Naannoon sun immoo naannoo nuyi itti dhalanne waan ta'eef anaafis manaa koofis biyyadha. Akkasin jedha ture gaafa sana nan yaadadha. Bakka sila ta'e waan ta'eef ijoollee koo haadha manaa koolatti hin dabarsinaa. Isaan hin narraa egaan jedhe namootaani. Egaa namni attenshiniin saatamee waan jiruuf gaafa sana namni hunduun iyyaa wanti ta'edhas namaaf hin galu. Natti immoo natti bulluqaa jira. Baay'ee guba ture iddoon sun gaafa sana. Nattoo'ee kufi faana godha ture. Namoonni utuu hin beekin ijoollee sanatti gadhiisanii namni hundumtuun iyyee
Egaa ijoollee koos nan argee bakka waan yerooma sana duwwaa isaa hin argu anaaf carraadhuma natti fakkaate ijoollee koos argee bakka waan nagaa wayii itti dhaame sana booda xinnoo man taa'an jedhe namootaan nan taa'ee namni ni iyyaa waa faluu fi sammuun isaanii bakka jeeqameera dafaati baay'eedhaan ukkeedhaan nagaan jedhee gara hospitaalaan na fiduudhaaf asirraa ukkeen kiiloomeetirii 35dha. Ukkeedhaan lookoon immoo naannoo kiiloomeetirii 2 hanga 3 ta'a waliigalatti kiiloomeetirii 38 kan ta'u fageenya irratti jechuudha kan kun ta'e dhiigni akka bishaanitti jechuudha surreen gaafa sana uffadhee jiru namoonni miidiyaa irratti agartaniittu hin dhiigaa dhiigni na keessa gadi ba'a mataan koo kunillee miidhamee ture hin dhiigaa asiin gurri koo kun miidhameera jechuudha sibiilli rukutee hin dhiigaa inni kun immoo humnaa ol dhiigaa hin dhangala'a ture dhiigni lafarra lolaa dafanii baay'ee na galchanii. Namootaan fayyuu koo barbaadu yoo ta'e hin iyyinaati bakka ukkeemaan nagaan jedhe ukkeedhaan nagaanii kiliinika tokko kiliinika giddu galeessaa tokko kan ukkee jiru na galchanii gaafa achi ga'u immoo doktariin ilaalee harkichi caccabeera ilaaluun isaa namatti tolu jechuudha bakka nama naasisa ogeessichaan bakka waama tokko godhe akkuma hospitaala ga'u godhin jedheeni dafee asii namootatti ogeessota jiranitti dura bilbilee harkicha immoo kaartooniidhaan naa hidhe. Kaartooniidhaan hidhame kana booda qabadhee makiinaa keessa taa'ee makiinaa kontiraataa naa fudhan namoonni achi naannoo sana jiranii hawaasa lookoo fi ukkee jiran waaqayyo isaan eebbisu jedhee darbuun barbaadachumaani daddafanii akkanas ga'u godhanii gaafa as ga'u immoo naannoo sa'aatii 10 caaleera sa'aatiin egaa sababa yeroo sana dhiigni koo dhangala'aa badaa dhibbatti yaadadhu gaafan dhufee hospitaala galuu hospitaala arga nagaanii booddee immoo namoonni mana jalana ka'anii hin dhangala'aa jechuudha dhiigni koo namoonni miidhama salphaa fakkaata yeroo sana maree qabee waan hin jiruufi dhiigni garuu hin dhangala'aa ture lafarra kan na beekus kan nan beeknes namni hin na'a wanti godhamu hin jiru dafee garuu yaaliin arganne dhiigni baay'ee dhangala'ee ture sababa gaafa sana dhukkubsataan baay'atuufi dafanii na yaaluudhaaf isaan rakkise doktoroota. Kana booda jira ture obboleessi haadha manaa kootii quxisuun ishee inni dhaqeetu Shaalomii naa waame abbaa istiidiyoo jechuudha. Isa naa waame inni dhufeetu dafee majaraan yaalchisaa bakka birrii barbaachisu jira yoo ta'e nan kaffala haa yaalamu jedhee akka carraa ta'e gaafa sana birriin harkaan jiru ture. Birrii nan yaadadha amma birrii 1,000 boorsaa koo keessa jira akkaawuntii koorra garuu birrii 300 duwwaa jira ture gaafa sana. Naa birriin nu gaafatame guddaadha. Sabooda nan kaffalaati inni duudhaan qabu yaalaa waan barbaachisu immoo nan kaffalaa jedhee yeroo sana booda bakka kutaa emerjensii na galchanii gaafa isaan emerjensii na galchanii na yaadadha dooktarichaan akkasin jedhe bakka narraa kutii nan boqodhaati harkicha kutii xinnoo man boqodhaan jedheen naani waaqayyo isaa eebbisu dooktar Gaaddisa dooktara na yaadachuudha ispeeshaalistii lafee akkasumatti ati tasgabbaa'ii waan citu yoo ta'e ani iyyuu beekaa waan cituudhaan fayyadu yoo ta'e waan si miidhuudha yoo ta'e harkichi du'eera yoo ta'e kunnaa garuu sana miti yoo ta'e immoo yaallee hin deebisne dhiigaa jira taanaan rakkoon qabu naan jedhee isa immoo na raffisii bakka qoricha naa laadhu akkan hin dhukkubbii sun akkanatti hin dhaga'amne godhin jedheeni kana booda kutaa yaaliin galee kutaa yaalii gaafan qal'oonni gaa harkichi narraa cita deema yaalee sababiin isaa akka wayyaatti maree akkasitti baadheen dhufe gaafa sana kunii gadi mul'atu namoonni baay'een illee citeera ani walitti himaa turani citeera maashinichi kutee marraa fuudhee sokkechaa turani an garuu nan dhosse bakka namatti tolu waan ta'eef caccabeera okkufadhee mangalee sana booda yaaliin hin jalqabee ani gaa sana booda kutaa opereeshinii waan an seenee fi yeroo man dammaqu waan of beeka gaafan dammaqu immoo harkichi deddeebi'ee jeessoodhaan hidhamee jira. Waaqayyo na gargaaree cituu ooleera harki koo hin cinne du'i koo safeera hamma sadarkaa kanarra hin jiraa jechuudha. Egaan namni ammas na jaallatadhee yaaduun ture gaafa miidhamuu sana miidhamee yeroo sana namni dhufa ijoolleen dhufanii keessumaa Shaaloom miidiyaatti baasnaa namni si deeggaruu danda'a naan jedhee gaafa miidiyaatti ba'u garuu dhugumayyuu turtii daqiiqaa 10 bakka 15 kan hin caalle hospitaalli sun namaan guute dhuguma dhugaa yoon dubbadhe jechuudha. Isaan keessaa firoonni koo nama 3-4 hin caalle namoonni ani qaamaan jechuudha beeku namoonni obbolaanaa ta'anii muraasadha. Garuu
bakka namummaan itti dhagaamee namoonni hammi sun baay'atanii hobsaalatti dhufanii na jajjabeessuu jalqabanii maallaqaan na tumsuu jalqabanii namoota kana gaafan argu bakka dhukkubbiin koollee natti fooyya'e maaliifi yoo makan fedhe ta'e bakka namoonni jiru na deeggaru ijoollee koollee kan beelofne godhu haadha manaa koon jajjabeessu jedhee yaade waaqayyo isaa na eebbisuu hawaasa magaalaa Naqamtee magaalaa garaa garaa jiran biyya keessa biyya alaa jiran dhugaadhaan jaalala nama amma kana qaba se'u yeroo sana garuu namoonni jaalala guddaa jaalala hin ibsamne natti agarsiisanii gammachuu guddaatu natti dhagahame namoonni miidiyaadhaan kallattii isaatiin fuula fi bisaan irratti illee maxxansuudhaan humna isaaniitiin ogummaa isaaniitiin kadhataan achumatti illee ibsaala keessatti jechuudha kadhataan wanta garaa garaatiin baay'ee na deeggaranii jaalala namooti naa qaban nan bareechuudha waaqayyoo isaan eebbisuun jedha. Namoonni galateeffadhu baay'eedha maqaa isaanii dhaellee fixuu yoon baadhe addumatti garuu jalqaba maqaa dheeraa obboleessa keenya Shaalom itti fufee immoo Aleeks Wooradi Kiristaan Miidiyaa jechuudha. Luba Garramuu miidiyaa mo'aatiin kan tajaajilan turtii guyyaa muraasaa booddee liiviidhaan akkan gargaaramu godhanii namoota baay'ee na gargaarsaa turanii akka dhukkubbii isaanii maatii koo akka maatii isaaniitti ilaalanii miidhamaa koo akka miidhama isaaniitti ilaalanii bakka akkan gargaaramu akkan yaalamu sababa maallaqaa sababa ogummaa sababa nama dhabuudhaan akka hin duune gochaa turanii namoota kana waaqayyo isaan haa eebbisuun jedha. Walumaa galatti garuu maallaqaan ta'u ogummaadhaan namoota na deeggaran addumatti Siistara Shaalachi Dooktarii Gaaddisaa ispeeshaalistii lafee kan na yaalaa ture jechuudha. Itti dabalee obboleessa keenya faarfataa Amaanu'eel kanatti dabalee namoonni baay'eedha. Walumaa galatti garuu baay'een Kiristoos keessatti baay'een isin jaalladhaa waaqayyo gatii keessan isiniif baasu isin jaalladhaa jechuun hin barbaada. Egaa akkuma kanaan dura dubbadhe jaalala guddaadha kan isaanitti agarsiisan namoota biyya keessaa biyya alaa natti dhiyoo kan jiran qaamaan dhufanii narraa fagoo kan jiran immoo bilbilaanii yeroo sana gaanillee dandeen dubbadhu waan ta'eef bilbila koo cufeen ture bilbila obboleessa koo fi bilbila Shaalom irratti namoonni bilbila nu gaafatu ture dhugaadha jechuun hamma nu yaadne olitti nu tumsan namoonni hamma nu yaadne olitti nu gargaaran jaalalli ogeessonni fayyaa nutti agarsiisan jaalalli hawaasii keenya nutti agarsiisa jaalalli namoonni biyya bakkee jiran nutti agarsiisan dagachuu kan hin dandeenyedha jechuudha na keessatti hafe sababiin isaa immoo bakka na jajjabeessuu naa kadhatu hin fayyitaa naan jedhu nu isii jirra naan jedhu dhugaadha namoota miidiyaadhaan na gargaaran kana dabalatee namoota biyya bakkee biyya keessaa jiran yaadaan kadhataan humna isaaniitiin illee jechuudha baatanii na ciibsuu baatanii immoo na kaasuudhaan dhugaadha ganna baasuuf illee nama na barbaada walillee jedhu yeroo sanaan yoon ka'ee ciisuuf nama na barbaachisa ciisuuf immoo ka'uudhaaf nama na barbaachisa bakka sababa kana akka al tokkoof akka hin rakkanne al tokkoof akka natti hin dhagaamne godhu namoonni sitti dhagaame naan jedhu garamsi naannessinuu naan jedhu ol siqamnuu naan jedhu achitti illee waan nyaannu ana dabalatee obboloota koo sana namoota na yaalchisaa turan achitti nyaataan illee bishaan dhugnuun illee jechuudha namoota na deeggaraa turanii jaalala keessan gatii keessan kanaan baasuu hin danda'u waaqayyo immoo waaqayyo inni na waamee inni tajaajiluuf isin haa eebbisu bara keessan ogummaa keessan baajata keessan jireenya keessan waaqayyo isin haa eebbisuun jedha walii galatti addatti kanan galateeffachuu barbaadu kanan hin daganne jechuudha waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyo Addunyaa magaalaa Naqamteetti argamanii nama waaqayyo nu kennee abbaa keenya Raajii Masaratti taa'ee addumatti galateeffachuun barbaada sababiin isaa bultii 21 saala argin ture booddeedha kanan dhaqee ijoolleen achi keessaa hojjetan jaalala guddaadha kan isaanitti agarsiisanii guyyaa sanbataati kottuu waaqayyoo sii kadhannaa hin fayyitanaan jedhanii nageessanii gaafa naqu immoo dafee akkan carraa argadhee kadhachiifadhullee godhanii raajiin immoo ergi waaqayyoon naa kadhatanii booddee maallaqaan na tumsanii namoonni yeroo sana faarfannaa ittiin eebbisiifadhu jedheetu kennanii jechaa turanii isaan garuu faarfannaadhaaf naa kennan miti
akkasumatti hafuura waaqayyoo keessa koo fidee maallaqa kana kennii fi naan jedhe hafuurri waaqayyoo jedhanii manaa kennanii faarfannaadhaan miti. Tumsuma naa godhan jechuudha. Kanaaf waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa hojjettoota waldaa sanaa paastirrattaallee bakkeetuun taa'u dhufanii na dubbisanii jabaadhuun fayyitaa naan jedhanii si jaallanna kan naan jedhan hojjettoota mana sanaa walumaa galatti raajii keenya raajii masaratiin waaqayyoo isaan eebbisuu jechuun barbaada addumaan jechuudha. Fayyummaan koo waaqayyo na gargaaree haaluma xuruurra jira. Waliigala dhukkubbiin isaa na dhiiseera. Dur gadi illee hin bu'u. Amma gadi sin bu'aa olis hin ka'a. Kan warra kanatu qubboota kanatu waa hin qabin jira malee fayyeera jechuudha. Kun keessi isaa fayyeera. Amma sibiila qalloo kana keessa jira malee harki koo normaalii fayyeera. Gadi sin bu'aa olis hin ka'a madaan isaa qoreera. Dura madaan asirraa fuudhamee jechuudha gogaanii kan inni kanarra godhamee harka koorra sababii maashiniin nyaatee gogaa sana kukkutee irraa gateef foonsaa kukkutee fixee fi as koorraa fuudhamee harka koorratti hodhamee ture. Innis na dhukkuba ture, dhiiga ture, foolii qaba ture harki koollee akkasii. Amma garuu waaqayyo na gargaaree ol jedhee kanaan durayyuu sagantaa baay'ee dandaqeeraa konfiraansiitti deebi'eera tajaajila kootti deebi'eera fuula amantootaatti waaqayyo na deebiseera. Waltajjiitti waaqayyo na deebisee seexana qaanesseera waaqayyo fayyummaan koo haala gaariirra jira jechuudha. Inni miila koorraas inni harka koorraas fayyeera waaqayyo fagallatu ol jedheera. Fayyummaan koo haala gaariirra jira. Egaa amma fayyummaan koo haala gaariirra jira. Jalqabuma isaa kanaan dura miidiyaa kanaan gaaffiif deebii gabaabaa godheen ture. Gaaffiif deebii gabaabaan godhe sana irratti hundaa'anii namoonni biyya bakkeedhaan na tumsan albeema lammaffaa kana kan hojjedhu jechuudha. Obboloota keenya obboleettii keenya Fitaabeer Guddinaa akkasuma immoo obboleettii keenya Faarfattuu Maammituu Dagoo isaantu tumsanaa godhe jechuudha. Waaqayyo isaan eebbisu jedheen darba. Tumsanaa godhaniitu albeema lammaffaa kana kan hojjedhu na jalqabsiisanii amma albeema koo isa lammaffaa kana jechuudha. Mata dureen isaa Arjoomaa Lubbuu kan jedhu xumuree guyyaan eebbaa fuuldura kanattidha. Waaqayyo na gargaaree miidhama koo keessaas dandamadhee ayyaannis naa baay'atee bifa gaariidhaan haala gaariidhaan albeema koo xumuradheera. Wanta hafe hin jiru jechuudha. Guyyaa eebbaa qofarraan kan hafe faarfannaa koo xumuree gurra keessan biraan ga'uudhaaf guyyoota muraasaa tafaa jechuudha. Egaa adoolessa 28 kana jechuun sanbata guddaa fuula keenya dura jiru kana eebbi faarfannaa koo mata dureen isaa Arjoomaa Lubbuu jedhu kun waldaa warra wangeelaa Makaana Yesuus Burqaa Jaatoo Naqamteetti sa'aatii 7 irraa kaasee waan geggeeffamuuf biyya bakkees biyya keessaas kan jirtan jaalala waaqayyootiin affeeramtaniittu irraa hin hafinaa irraa hin hafamu eebbifamaa. Akkasuma immoo faarfannaa koo albeema isa lammaffaa kanatti hojjedhee akkan xumuradhuuf na jajjabeessaa naa kadhachaa kan turan waldaa nama keessa jiru waldaa Makaana Yesuus Burqaa Jaatoo magaalaa Naqamteetti kan argamanii naa kadhachaa na jajjabeessaa tumsa barbaachisu naa gochaa akkasuma immoo carraa eebba kanaa lachitti akka eebbisiifadhu kan naa godhan tumsi keessan guddaadha waaqayyo isinaa eebbisu jechuun barbaada. Geggeessota duraan turanii yeroo sana tun hin miidhamin duradha. Geggeessota warra duraa carraa kana na jalqabsiisanii yeroo miidhame sana immoo jaarsolii waldaa jijjiiramanii warra duraas warra ammaas akkasuma luboota waldaa sanaa wangeelaawota waldaa sanaa amantoota waldaa sanaa waliigalatti waaqayyo isinaa eebbisuun jedhaa jaalalli isinatti agarsiistan tumsi keessan guddaadha. Waldaa warra wangeelaa Makaana Yesuus Burqaa Jaatoo waaqayyo haa eebbisu. Amantoota geggeessitoota tajaajiltoota waldaa sanaa waaqayyo isinaa eebbisuu jechuun barbaada. Egaa itti dabalee miidiyaa nama ittiin isinii dhiyaadhe yeroo duraas ammas ittiin dhiyaadhe akkasuma immoo viidiyoo faarfannaa koo sanaallee ittiin isinii dhiyeesse LLM miidiyaa galateeffadhee darbuun barbaada. Yeroo duraa sana tuman hin miidhamin jechuudha. Namoonni tokko miliyoon du'eeraa hin jiru jedhanii haasaa turanii. Miidiyaan kun dhufee lafa hin jirutti na barbaade faarfannaa koo viidiyoo akkan hojjedhu gaaffiif deebiidhaan illee fuula keessanitti akka dhiyaadhu godhe miidiyaa kana waaqayyoo haa eebbisu.
Isin immoo kallattii keessaniin share gochaa, subscribe gochaa, miidiyaa kana akka inni guddatu, YouTube kana akka inni guddatu gochaa nu eegaan isiniin jedha. Mudannoowwanii fi haalota rakkinoota kana keessa turanii eebba faarfannaa koo kanaa booddee ibsa bal'aadhaan deebi'ee nan dhiyaadha. Gaaffii deebii bal'aadhaan jechuudhaan turu yeroo dhiyootti gaaffii deebii bal'aadhaan deebi'ee gara keessan nan dhufa. Waaqayyo Ilalan miidiyaa haa eebbisuun jedha. Akkasuma immoo Ilalan miidiyaan kan nama tokko miti. Utuun hin beekin ofumaan dhufee na barbaadananii waan ta'eef miidiyaan kun kan keenya, kan faarfattoota keenyaati, kan hawaasa keenyaati waan ta'eef miidiyaa kana waliin haa guddifnu, haa jajjabeessinu jedhee asumaan immoo waamicha isiniin dhiyeessaa. Ulfaadha. Egaa xumura irratti wanti isiniin jedhu rakkinni garaagaraa jiraachuu mala. Seexanni nu loluu danda'a, nu mo'u, injifannoon kanuma keenya ta'a. Na ilaalaati abdiin kutinaan isiniin jedha. Tajaajiltoonni, faarfattoonni rakkinniif chaalenjoonni garaagaraa isin mudachuu danda'u. Isinittin hima Kiristoos kaleessas har'as bara baraanis isuma sana. Faarfannaan hin dhaabbatu, tajaajilli hin dhaabbatu. Kiristoosiin hamma bara baraatti hin waaqessinaa. Abdiin keenya jiraataadha. Moo'ichi kan keenya. Haalli garaagaraa isin mudachuu danda'a. Ta'us sagalee Waaqayyoo rakkinni takkaa namarra hin geenye isin irra hin geenye qorumsuma namoonni qoraman isinis qoramtan jedha waan ta'eef biyya lafaarra jirra. Ta'us hamma gaafa biyya keenya Yerusaalemitti gallutti faarfannaan itti fufaa. Jabaadhaa. Yesus Kiristoos kaleessas har'as bara baraanis gooftaadha. Jabaadhaa. Jabaadhaa. Namni Waaqayyo gargaaree isa kana, jooraan Waaqayyo ulfeessee isa kana, deegaan Waaqayyo duroomsee isa kana. Inni ana, inni ana, inni ana, inni ana, inni ana, inni ana, inni ana.